kabajamoo fi jaallatamoo obboloota hordoftoota YouTube koo mara keessaniif nagaaniif araarri gaarummaa waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha yeroo ammaa kana ergaa gabaabduu ishee waan bu'aa irraa argattan isinii qabadhee dhufe innis waa'ee jalqaba keenya yeroo nuti gara biyya ormaa dhufnu maal fakkaanna amma immoo maal fakkaanna kan jedhu waan tokko bifa walalootti isinii ibsuu yaala. Walaloo kanarraa immoo ergaa guddaa hin argattu jedhee yaada. Gamanuma gara walaloo kootti ceenaa na wajjin turaan affeerraa kooti. Yeroo biyyaa dhufnu yeroo duraa sana yeroo keessummaa yeroo biyyi ormaa yeroo namnis ormaa afaan isaaniin beeku afaan koon beekani isaan naaf keessummaa ani isaaniifis keessummaa yeroo hojii finnee yommuu gadi teenyu harmee keenya yaannee imimmaan lolaafnu yeroo nyaataaf teenye obbolaa keenya yaannee imimmaan nu hidhee midhaan nyaannu dhiifnee yeroo ammaan jenne yeroo duraa sana gatteenye ol kaanus obbolaa yaadanna rafne yoo dammaqnes armeef abbee jenna. Wantoota baay'eetu nutti yaadatama. Bara sanaaf amma mee koottaaf ilaalla nuti maal fakkaanna? Mee duubatti deebi'aa yeroo sana of ilaala. Yeroo jalqaba gara biyya ormaa kana dhufu. Amma immoo maal fakkaanna? Amma immoo maalirra jirra? Yeroo ammaan jenna yeroo duraa sana dhimmaa koo yaadnee qaaman adda baanuu yaadan ishee bira oollee bullamitiiree yeroo sana FB messengerin nuti lakke waliin barre ara waliin barre firoo masaas micha masaas hin qabu kan sinni jiraachuu saayyuu gonkumaa tasaayyuu quba hin qabu arrawo yeroon biyyaa dhufu lakkoosa seefi godhachuu danoon keenya hin beeknu amma garuu waan baay'ee barreerra mitiire kunisuma dhugumaadha. Jaalalli miidiyaa TikTokii Facebookii hojii nu dhiisisee maadaamii nu jibbisiise. Wish dhufte ammoo maaliif ittiin jenne maal balleessite mana ishii dhiistee eessa haa deemture safuu. FB irra waan nu waamteef ishee immoo jibbina yoom gadi baati jennee ijaan ishee eegna yeroo isheen baate immoo daftee akka hin dhufne alattis akka hin hafne isheen immoo abaarra safuu. TikTokii irratti viidiyoo waraabuuf uffata jijjiirree meekaappii dibachuuf waaqayyoon kadhanna maadaamin akka nurraa baatu safuu kana qofaa ijoollee yoo rafan akka isaan kaaneef waaqayyoon kadhanna yoo isaan kaane balleessa isaanii malee lafarraa abaarra abee safuu. Ani kanan jedhu TikTokidha jennee miti kan biyyaa baane Facebookidhaaf jennee maaf nama abaarre cubbummoo fudhanne waaqayyoon yakkine safuudha. Hojii bahuu keenya nuti maaf dagannee yeroo biyyaa dhufnu bilbilaaf firooma hin qabnu. Meeqa keenya Nokiyaa qaba? Firooma meeqa keenya qaba bilbila wajjin? Muraasa keenya. Yaabbattee hin beeknu yaabbannaan iddoo duwwaa kan isinummaa fannisa siditti guuta. Seeraaf fayyadamuu baannaan sooshaal miidiyaan bu'aa keessan baane keessatti si gata. Seera yoo itti fayyadamte garuu bu'a qabeessa taata. Waaqayyoon kadhachuu isa maatti dhiisi wangeela dubbifachuuf qubeedha daganne afaan Oromoo tasa irraanfanne safuu michuu keenya ta'e sooshaal miidiyaan guyyaa biyya galte akkam ta'uufati intarneetii tolaan TikTokii Facebookii Instagramii WhatsAppii imoof messengerii tokkichuun isin hafu fira kee kunuunti armee fi abbaayeen kalee yaadataman obbolaan keenya hundi yeroo nuti hojjennu yeroo nyaannu yeroo kiteenyu yeroo kaanu yeroo dhumnu wanta nu marsanii jiran nutti fakkaatee
yaada yeroo hundaa isaan haasofsiifnee kuubaa keenya qofalla takkaatuu hin boonye. Har'a garuu daganne hunduma isaaniiyyuu kalee yoo gaddine armee koo jennee waa'ee ishee yaadanne keessa garaashii seenne immoo dhoqanna. Wanti baay'ee yoo yaadanne maatii keenya yaadachuun danuu raanfanna. Har'a garuu dhiisi yoo nutti toltes yoo nutti hammaattes social miidiyaadha iddoon baqa keenya jilbiinfatu hin jiru mana keenya safuu wangeela dubbisuu nurraa fagaateera. Yaadannoo qabachuu isammaa yaadannoo safuudha. Social miidiyaadha inni kun hundinuu. Intarneetiin tolaa yommuu siif kennamu social miidiyaan maaf sitti fayyadama? Maaf ittiin hin fayyadamtu? Yoo itti fayyadamne bu'a qabeessa taana. Yoo nutti fayyadame garuu ofii keenyaaf bowwaa keessa nu buusa. Kun isuma dhugumaati. Walaloon koo xumurameera. Haasaa isinitti haasa'aa jira. Obboloota koo intarneetiin kun tola nuuf kenname jennee baay'ee keenya kaleessa michuun keenya jaalalleen keenya firri keenya wangeela ture kadhata ture faarfannaa ture. Har'a baay'een keenya garuu isuma dhugumaa daganneera. Yeroon qabeenya waaqayyoo harka waaqayyoo keessa namaa kennamu obboloota koo. Kaleessa utuu itti fayyadamii yoo nan dabarsee guyyaan kalee deebi'ee naannuuf. Wantaan kaleecha godhu san har'a yoo nan godhe wantaan boru godhu immoo iftaa yoo nan raawwadhe yookaan wanta narra hojjedhu boru yoo nan hojjedhe amma man duubatti hafaa deema. Guyyuma guyyaanin amma ta'e tokko isteeppi ta'e tokko duubatti hafaa deema. Akkuma guyyoonni lakkaa'amanii torbee ta'an torbeen lakkaa'amee akka ji'a ta'u ji'i lakkaa'amee akka waggaa ta'u waggaan lakkaa'amee waggoota waggoonni lakkaa'amanii jaarraa akkuma ta'an nutiyyuu jaarra jiraachuu qabnu malee. Obboloota koo kottaa isuma dhugumaa waliin tuffannu wal dhageenya ofii keenyaaf jennee gorsa haa dhaggeenya. Ofii keenyame jireenya keenya haa ilaallu. Jireenya keenya irratti maaltu mo'ee jira? Michuun keenya eenyu? Firri keenya eenyu? Bilbila kana nuti itti fayyadamu nuti isatu nutti fayyadamaa jira. Namni suusii bunaa qabu tokko yeroo ofii isaatti buna barbaade dhuguu otoo hin taane yeroo suusiin bunaa sun dhufeesaa isatti dhaga'amu buna dhuga. Amma buna sana dhuguutti garuu boqonnaan argata. Namni suusii bunaa hin qabne garuu buna namni dhugu yeroo ofii isaatti fayyadamuu barbaade fayyadama malee lafaa ka'ee yeroo dhumaa isa buna isaan jedhu san hin dhugu jechuudha. Nama suusii qabutu akkas ta'a. Kanaaf nuti social miidiyaan kun callifnee silkii keenya lafaa fuunee ammuma intarneetiin irra jiru gurguramu yookaan tooraan sabiriidha itti fayyadamaa jirra. Yeroo barbaanne qofa bilbila kana lafaa kaafna. Yeroo barbaanne qofa feesbuukii fayyadamna. Yeroo barbaanne qofa iimoo fayyadamna. Yeroo barbaanne qofa yuutuubii fayyadamna. Yeroo barbaanne qofa tiktookii fayyadamna. Obboloota koo keessattuu warri tiktookii fayyadamtan tiktookiin ana bu'uuma inni qabu jireenya yaadu guyyaa tokko daawuloodii godheen guyyaa tokko balleesseen sababiin isaa maaliif beektu? Viidiyoon isaa baay'ee shoortii kan ta'e baay'ee gabaabaadha. Garuu oduun beekii sa'aatii keenyaadha. Oduun beekiin jechuudha. Wantoota ilaaluu hin barbaanne fa'aa akka ilaaltu si godha. Wantoota baay'eetu gadhiifamu waan ta'eef. Obboloota koottaa isuma dhugumaa obboloonni keessan biyya Arabaa jirtan kun keessattuu baay'een keessan kan hin baranne jirtu, baay'een keessan kan barattanii walakkaatti galtan jirtu, baay'een keessan immoo barattanii kan xumurtanis jirtu. Obboloota barumsa hin qabneef dhaamsa tokko isinidha. Isuma dhuguma obboloota qubee lakkaa'uu hin beekneef social miidiyaa kana yeroo ammaa kana mana kee teessee qubee akka bartuuf barreessuu dubbisuu akka dandeessuuf carraan kun amma yeroon kun amma biyyatti galee silaa sananan galee too mana barumsa seena jettee yaaduu dandeessa. Yookaan iddoon ati jirtu baadiyyaa iddoon jiraattu baadiyyaa ta'uu danda'a. Yookaan galgala irreen barachuudha iddoo sitiin tolle ta'uu danda'a. Har'a garuu carraa qabda. Har'a amma garuu yeroo qabda. Sababbiin isaa karaa yuutuubii, karaa waasaappii kan qubee barsiisu obboloonni jiru waan ta'eef
barachuu dandeessu. Carraa gurguddaa qabdu. Obboloonni ogummaa garaagaraa qabdan Google irraa, YouTube irraas jira. Buuftanii ogummaa keessan guddifachuu, beekumsa keessan guddifachuu dandeessu. Baay'een keenya dandeetti dubbisuu, ogummaa dubbisuu warra gonfanne jirra jedhee yaadu. Baay'een keenya dubbisuu hin jaallanne. Yeroo dubbifnu gisee takkaanaa jennee afaan banna. Isuma dhugumaa jechuudha. Wanti kun adeemsa keessa wanta nama mo'atudha obboloota koo. Namni wannuma ofirratti moosiseetu isaaf mootidha. Yoo dubbisuu jaallatte ta'e, namni dubbisuu jaallatu waa gargar baafatee yoo dubbisu faayidaa qabeessa ta'a. Yeroo dubbisuu waan jaallatuuf waan hunduma dubbisaa ta'e immoo hin gubata. Obboloota koo, sooshaal miidiyaan kun akka itti fayyadama isaa yoo beekne dhugaadhuma bu'a qabeessa nu godha. Yeroo itti fayyadama isaa hin beeknu yoo ta'e immoo bakka faayidaan ala nu godha jechuudha. Mukni tokko otoo baala qabu, otoo jiidhatti jiru, muka ririmni keessa isaa nyaatee jigee argitanii beektanii? Mukti kun yoo alaan ilaalan waan naafate fakkaata, waan hin jiine fakkaata. Keessi isaa riminni nyaatee waan fixeef garuu gissee inni kufu nama ajaa'ibsiisa. Akkamitti kufe? Gissee ilaalamu keessi isaa ririmaan kan nyaatamedha. Sooshaal miidiyaan kunis akkana obboloota koo. Karaa sooshaal miidiyaa kan obboloota meeqa abdiin isaanii, kaayyoon isaanii, dhugaan isaanii, amanamummaa isaanii, karoorri isaanii, mul'anni isaanii, gaa'elli isaanii, bakka walitti dhufeenyi isaan obboloota wajjin qaban, nama wajjin qaban karaa meeqa kan toora dhabe iddoo gadhiise. Kun itti fayyadama wallaala keenyarraa, itti fayyadama seernaa fi seeraan itti fayyadamu dhabuu keenyarraa maal taana? Yeroo itti gufannu, yeroo itti gaddinu, yeroo itti boonyu jira. Wanti kun garuu wanta nu miidhu ture miti, wanta nu fayyadu garuu itti fayyadama isaa waa wallaalle. Abiddi yoo itti fayyadama isaa hin beekin bosona danuu gubuu danda'a. Manneen gurguddaa gubee balleessuu danda'a. Abiddi xiqqoon jechuudha. Namatti qaba isaa beekuuf garuu namni abidda malee jiraachuu hin danda'u. Argitanii? Abiddi garuu balleessa qaba. Jara lachuutu balleessa hin qabu. Waan hundumarratti nuti ilmaan nama aangoo qabna. Humna qabna. Waa bulchuu, waa bituu yeroo itti fayyadamuudhaaf uumama hundumarraa addaadha jechuudha. Kanaaf tooraan, sabiriidhaan, karooraan yoo fayyadamne nuti bu'a qabeessota ta'an. Waaqayyo sinaa eebbisu. Obboloonni mana madaamii keessa jirtan TikTokii fayyadamuudhaaf jettanii, Feesbuukii ilaaluudhaaf jettanii, oduu odeessuudhaaf jettanii, yeroo isin madaamota keessa wajjin wal dhabdan hin jirtanii, yeroo itti nagaan keessan itti borcamu hin jiru jira. Baay'een keenya sirnaan osoo itti fayyadamne isaaniinis wal bira hin geenye. Isuma dhugumaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo waan baaneef beekne toora sirnaan itti fayyadamuun keenya nurraa eegama. Dhugaadha yoo biyya galle amma baay'een keenya hin fayyadamu. Baay'ee obboloonni baay'ee yeroo biyyatti gallu sarararraa banna. Sababbiin isaa hin danda'amu waan ta'eef yeroo hundumaa argamu, yeroo hundumaa kana gochuu waan hin dandeenyeef dirqama nuti ta'a. Haalaan fayyadamna, tooraan fayyadamnaa jechuudha. Isattuyyuu ammoo akka rakkannu hin beekne hundumti keenya. Kanaaf yeroo ammaa yeroo itti fayyadamuu qabnu kana wanta waa hin baafne akka hin dabarsine, wanta bu'aa hin qabne akka hin dabarsine, yeroon harka waaqayyo keessa namaa kennama. Daqiiqaa sekendiin harka waaqayyo keessa namaa kennama. Kanaaf yeroo qabnu gatii salphaatti ilaaluu hin qabnu. Gooftaan sinaa eebbisu, eebbifamaa iddoo keenyatti haa deebinu. Yaa waaqayyo iddootti nu deebisi jedhamee akka caafame dhugaa iddootti akka deebitan kadhadhaa. Obboloonni jilbii keessan kadhannaa dadhabe. Obboloonni maatii keessan irraanfattan sababa kanaatiin. Amma obboloonni tokko yoo obbolootan illee wal lolan, obboloota haadhoo isaaniitiin irra yoo wal lolan dhimma ishee warri jedhu jiru. No obboloota koo hin jedhamu. Kaleessa osoo bilbila kana harkaan qabaatiin yeroo itti gaddinu, yeroo itti waan tokko taane maatii keenya yaadannee booyi. Har'a garuu yoo aarres karaa sooshaal miidiyaa, yoo gammannes karaa sooshaal miidiyaa,
yoo gaddine takka footoo gaddaa takka viidiyoo gaddaa gadhiifna. yoo mun gammanne takka utaalaa takka maal jechaa gadhiifna. bakka gadda ofiiyyuu gammachuu ofiiyyuu bara itti firoota ofii wajjin ta'anii itti mari'atanii waliin gammadan waliin gaddan hafaa jiranatti bakkaataan akka kootti. jaalalli nama keessa xiqqaasaa deemaa jira. obboloota koo hundumaa sabiiriidhaan toolan itti fayyadamuu qaba. nuti namadha waan taaneef waa bulchuu dandeenya waa bituu dandeenya. harka waaqayyo keessa kennan kun immoo nuuf kennameera. kanaaf wanta waaqayyo nu kenne yeroo waaqayyo nu kenne mirga waaqayyo nuuf kenne bilisummaa waaqayyo nuuf kenne kana tolaan eega fudhannee seeran immoo itti fayyadamuun anaaf isiniif hin ta'u. waaqayyo isinaa eebbisu. ergaan koo isa kanaadha. obboloonni maadaamota keessanii wal lolaa jirtan karaa bilbilaa yeroo hojiin hojjettan sun bilbila fayyadamaa isin hojjechiisa ta'e fayyadamaa hojjedhaa. yeroo immoo hojiin hojjettan sun bilbila qabattanii akka afaan isiniif fayyadamne isin taasisa ta'e lafa godhaa. nagaatti jiraachuudhaaf namoota hundumaa wajjin jedhe sagalee waaqayyo nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa. yeroo baay'ee namni nu wajjin akka jiraatuu fi waan barbaade waan barbaachisu akka raawwatu barbaanna malee nuti namoota wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keenya waan eeggamu otoo hin bahin nagaa yeroo barbaannu jira. obboloota koo nagaa koo eeggachuudhaafanii nagaa namaa eeguun wanta nagaa namaa booressu sana gochuu dhiisuun anarraa eegama. waaqayyo isin haa eebbisu. ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. nuti namadha waan taaneef nama ta'uu keenya beennee akka namaatitti yaaduun akka namaatti deddeebi'uun akka namaatti xiinxaluun anaaf isiniif hin ta'a. nuti namadha waan taaneef ofii keenya bichaa warra ofii yaadan ofumaa milkaa'uuf ofumaa bareeduuf ofumaa fayyaduudhaaf warra kaatan bichaa miti. ani ofii kooti qofan uumama isuma dhugumaa jechuudha. ani dirqama maatii koof bu'aa ta'uun ollaa koo fayyaduun biyya koo fayyaduun waldaa koo fayyaduun hiriyoota koo fayyaduun mirga koo osoo hin taane dirqama kootiin kun. kanan taane taanan horiidhaan garaagarummaa qabu jechuudha. horiin ofumaaf nyaata ofumaaf dheeda ofumaaf dhuga. ani nyaachuun koo ani dhuguun koo ollaa kootiif bu'aa ta'uu qaba. nyaadhee dhugee ofuma kiyyaafan jiraadha yoo nan ta'e maani bu'aan koo maani faayidaan koo. horiin iyyuu kana hin godhaa jechuudha. horiin hin nyaata hin dhuga hin gala hin rafa hin ba'a bakka. aniif isin garuu obboloota ofirra dabarree dhaloota fayyaduu qabna. ofirra dabarree maatii keenyaaf ta'uu qabna. bakka sammuu waaqayyo nuu kenne sammuu uumamarraa adda ta'e waan ta'eef akka bifa isaatti akka fakkaatti isaatti waan nu uumeef sammuu waaqayyo nuu kenne kana maraatummaa nu oolchee akka nuti nagaatti jiraannu waan nu taasiseef sammuu kana yaadinnu fageessinee yaaduun itti fayyadamuun anaaf isiniif hin ta'a. kalee dogongoruu dandeenya kalee wallaaluu dandeenya. wallaalummaa keenya sanarraa barachuu qabna malee deddeebinee wallaaluu hin qabnu. fakkeenya tokkotu akkas jedhama. nama wayiitu osoo hin baratiin macaafa qulqulluu dubbisa. gaafa kana dhugaa bahu namni ajab fedhee dhaggeeffata. nama tokkotu immoo isa wajjiniin jira. gaafa guyyaa jalqabaa dhaga'u in ajaa'ibsiifata. waggaa dheeraa booddee turee nama sana wajjin gaafa wal argu namni sun ammas dhugaa baatii kana ba'e. gaafa dhugaa baatii kana ba'u dhugaa baatiin inni ba'u oduun baratiin dubbisuu danda'u isaa jechuudha. namni lammaffaa waggaa dheeraa booddee dhugaa baatii kana sirraa dhaga'e garuu hin gadde. sababni isaa maaliif gadde jennaan bara sanas osoo hin baratiin dubbifte bara kanas osoo hin baratiin dubbisuu keeteedha. sababbiin isaa barachuutu isarra ture. barreessuuf dubbisuu bichaan ga'aa miti. beekumsa dabalataa argachuuf barachuun dirqama keenyadha. waaqayyo isin haa eebbisu. kanaaf dirqama keenya beeknee ba'uun anaaf isiniif hin ta'a. nuti namadha waan taaneef achi siiquu qabna. fuulduratti tarkaanfachuu qabna. siniin jechuu jaaladha. warruma of bichaa fayyadan of bichaa fayyaduu keessa gammachuun nagaan milkaa'in hin jiru obboloota koo. ani gaafa milkaa'e ofiin jedhu ofirra darbee maatirra darbee firaaf ollaaf saba koof lammii koof biyya koof waan ta'e dhugaadhaan milkaa'eera. garuu of biran darbine yoo ta'e nama gargaaruun immoo qarshii duwwaani miti. humnaan yaadan
beekumsaan ogummaa qabdu waan si harka jiru maqaa waaqayyoos waan sitti kenne miti waan waaqayyo sitti kenne bu'a qabeessa ta'a bu'a argamsiisas fayyadamas jiraachuun anaaf isiniif hin ta'a waaqayyo isin haa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu eebbifama iddoo keessanitti deebi'aa warri iddoo keessan gadhiiftan kana onas isiniin jedhu kaleessa dadhabbii keessa jirtan kaleessa wallaalummaa keessa jirtan yoo ta'e achitti deebi'aa jechuu kiyyaa miti achi keessa baatanii gara fuula duraatti tarkaanfachuu obboloonni immoo kaleessa sadarkaa olaanaa irra jirtan amma immoo gadi buutan kadhata kan dhiiftan faarfannaa kan dhiiftan lallaba kan dhiiftan waan gaarii gochuu kan dhiiftan dhimmuu kan dhiiftan of ilaalati yaada garaa keessanii geeddarachuudhaan iddoo duraatti deebi'aa isa caalatti yommuu argama isiniin jechuun jaaladha sinan jaaladha waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa shaaloo